Harka fuuni kottaa Dubaay kottaa daawwadhaa. Madaamiin kiyya bakka na fiddee dhugaa rabbii kottaa isiniin jedha. Bineensa argee of keessan fincaa'e dhugaa rabbii bineensan akka malee sodaadha waraabessa argeetan of keessa fincaa'e jechuu hin dandeessani. Asumaan kottaa isiniin jedha makiinaa keessaa amma buunee jirra. Dhiifama achitti sagalee waraabuu hin dandeenye yaa'u dhoksaadhaan viidiyooyyuu hedduu baay'ee yeroo tokko ijoollee waliin fiigaa yeroo tokko waraaba. Allaattiiwwan garaagaraa akkasumas bineeldoota garaagaraatu jira. Dubaay safarii jedhama. Haywaanota beekamaa piikook allaattii piikook kana namni sirriitti beektanii allaattii koochoo guddaa qabaachuudhaan beekamudha. Akkasuma daakiyyee garaagaraa dhugaa allaattiiwwan bifaan hedduu kan ijaan argitee hin beekne hunda asitti argita. Maashaallah namatti tola. Kottaatti daawwadhaa isiniin jedha. Akkasuma obboleeyyan tiyyaa warri mana madaamii keessa teechanii yuutuubii irratti maal hojjedhaa onoo viidiyoodhaaf naa hin mijaa'u jettanii abshiiraa isiniin jedha. Anillee akkuma keessanii akkuma taatanii monitaayiz taatanii biyya keessan galtanii irratti hojjettuu biyya ormaa hanga dhumaa keessan teenyuu isiniin jecha. Gorsi ani isiniif qabu wanta dalaguudhaaf kaayyeeffattan san fiixaan baasuudhaaf dirqama itti yaadii dura sammuu kan kee amansiisi. Ani waan irratti hojjedhu hin qabu yuutuubii akkamittiin banadha jettee abdiin kutatiin siin jedha. Banadhuuti akkuma taatee koomentii namaa jala fiigaa oolte maashaallah maalii jedhaa kan ooltu irra kootu maatii siif ta'a maatii naaf ta'e jechaa namaaf barreessaa. Akkasitti monitaayiz ta'iitii biyya kan kee galii seera yuutuubii guuttadhu. Seera yuutuubii guutuu jechuun kuma tokko taatee akkasuma sa'aatii 400 guuttachuudha. Monitaayiz taatee biyya kan kee galtee akka barbaaddetti irratti hojjetta. Yoo biyya keellee galuu baattee biyya ormaa keessatti carraa mana madaamiitii baatee firii argatte baatee irratti hojjechuu dandeettaa jechaadha. Akkasii wallahi maashaallah. I love you my madam. My madam is the first. Dhugaa rabbi. My madam is my mama. Okay. Akkaan jaalladha jechaadha. Madaamii koo akkaan jaalladhaani. I love you madam. እና ሹክረን ነው የምላት። በጣም ነው የምወዳት በነገራችን ላይ ማዳሜ በጣም ጥሩ ናት እና ማሻአላህ በሉልኝ። akkasuma viidiyoo irratti hojjedhaati yuutuuba banattaniituma jedhistaniin taa'ina tiktokii irraallee viidiyoo garaagaraa irratti hin fidinaa isin irratti guba waan ta'eef koppiliinkii isinitti kenna. Hoo dandeettan sagalee keessaniin viidiyoo hojjedhaatoo sagalee keessaniin irratti gadi dhiisaa isiniin jecha. Dubaayina waliin daawwadhaa. Leenca bira ga'ee banagaraatti leenci sirriitti mul'atu beektanii fagoo garasiisan jira. Asittillee qamaleetu jira. Dhugaa baay'ee namatti tola. Achitti yaa'u nama wajjin jira hin qaanfadhe seeraan waraabni malee iddoon iddoo akkaan miidhagaadha magariisa isiniin jedha. Itoophiyaa fakkaata dhugaa rabbi. Innaa waraabessa bira ga'ee fincaan qabachuu dadhabe. Ani waraabessa biyyatti gizee tokko galgala gibbii keessa seenee ani maala bahee walitti aaree maazarii koo wallolee. Aareen akka nama lubbuu qabu walan bayaani lubbuun qabu dhugaa rabbi isiniin jecha. Waraabessan argee of keessa fincaa'e dhugaa bakka dheessee isaa irraa ala jirutti manatti galinaan sodaachisu dhugaa erga sanii yoo wallolesi ala sii jira inni siin jennaan jedhu halaqaan kee ala sii jira miti reenaan jedhu alan ba'u dhugaa erga gaafsaniiti jechaadha. Innaa akkasii kun waraabessa ilaknooti.